mucaa bareedaa mucaa kichuusan maalumatu nyaati lee hin beenu duuti isaa kun du'a harmee isaatii wal fakkaatti harka namaatu keessa jiranatti fakkaata. Ana wanni maatii kanaan nan galle baay'ee nama dhiba. Umma? Oo ilma koo. Bakka siin jedhe san deemaa jira na eebbisi bakka umma. Hayyee ilma koo as jedhe. Ishii umma. Karaa ati deemtu hundatti rabbi si haa eegu ilma kiyya milkiin gali. Amiin ummaatiyya sillee rabbi si haa eegu. sila warri kuni akka nu zarii guutuuf hin dhumaanu godha. Ara galchalisi nu dhagahanii. Hayyee tuneessaa baate. Tuni adaadaa isaati amma galchalisi. Godana. Ahliin? Oo maal jetta? Yeroo jalqaba abbitti bakka inni jiru sanga hugeette akkamis jalaa taran. Hin beeku ani. Namni karatti waa si gaafatu yookiin bilbila waa itti himte jira. Heelaw! Ahliin maalirra geette eessa jirta? Iddoo jarri jira namnatti mii achi deemaa jira. Hayyee jabaadhu rabbi si haa gargaaru. Amiin naafi. Namni biraa hin jiru naafi qofa. Naafi. Maarree dubbiin hammaatti amma hordoffii jalqabna. Hayyee harmee fi obboleessa kiyyallee dhabee qaxxaayees illee dhabuu danda'a. Maaltu naafi waan amma ta'e kanaaf namni kamiyyuu hordofamuu qaba. Wanni xiqqoo jedhan guddoo namatti taati. Gaafa jalqaba reebichi kun isinirra gahu qaama seeratti wal qabsiistanii hordoffii gootanii kun hundi isinirra hin gahu. Sirrii jette xiqqeessee ilaaluu kiyyattu harmee fi aabbitii na dhabsiise. Haliim amma na dhagayini yaadha. Hayyee itti fufi si dhageeffachuu jira. Waan tokko waan shakke waan jiruuf hordoffii manuma keessaa jalqabna. Naan galle maal jechuu barbaadeeti? Ati akkasitti jaartii ta'ee nama tokkotti waan tokko kan dubban. Hayyee sun si yaachisin. Lakka nama deemee ta'ee waan jarri haasanii fi waan jarri dalagan hordofaa. Ishii. Tammoo deemi karra dalagaa keetii. Ishii garuu sillee si dhabuun barbaadu. Ija harmeetii jalaanuun si ilaala. Nabi. Nabi. Dalagaa deemaa jira. Bakka jabaadha. Hayyee deemaa jirta? Bakka dalagaa san gahaa jedheeti. Anis day guddisee normii ga'e kodaala gumamati ko. Deemee qoricha ho'ii faarmaasii bitadhee dhufa. Hayyee wajjin deemnure? Haaya obboleessa kee addatti dhiistee hin deemin dhiyeenya kanaa bitadhee dhufa. Hayyee ishii. Kanatti na furii,
Adaadaan isaa tuni waan nufattan tonatti fakkaata. Isiillee dhaan isii karama harmeeti. Siisiin bormiftaan nu biraa galti. Lakka mucaan bineensuma waliin mana gala. Hello ahli. Hello. Kootti dalagaa jaartii keetii ilaalta. Maara ko jira maal taate? Ay maan taane kootti dafee amma. Hayyee amma dhufa. Maani? Callis as bira jirani. Maali? Nabi! Lakkaani bineensuma wajjin mana gala maal argaa jira? Liima akkasii miti ati akka yaaduutii miti. Gaccalliseeti. Obboleessa kiyyaa fi harmee kiyya kan galaafate sii jechaadha. Lakkii qoy ati akka yaaddeetii miti. Gaccalliseeti. Liim kana bichaarra naa tarre. Anshan kufee shan ka'ee kan dalaguuf jireenya keenya fooyyessuuf abjuu keenya milkeessuuf malee diinna taatee na waliin haa jiraattuufi miti. Haliim dhiisi tasgabbaay. Akkamitti dhiisinaan jetta? Isiidhaan isallee argachuu dandeenya waan ta'eef. Hayyee akkas taanaan bakka inni jiru ammoo nutti haa himtu kan. San ta'uu baannaan isii asumatti ajjeesa. Hayyee lubbuu kee baraaroo barbaadde bakka isaan jiran nutti himi. Yeroon siif kenname dhumatee jira. Na dhaqqabaa na ajjeesaa jiran na dhaqqabaa. Mana san keessaa waatu iyya maal akka ta'e hin beeku mee dhaqaa laala. Main na body say. Dapat. Main. Sila ruhii namaa baasuu deemta? Nama jedhee fuudhee bineensa wajjin jiraataa jira. Miira keessa jirtaa miira keessaa bahi waan isin balleessite nutti himi. Isiin tun obboleessa kiyyaa fi harmee kiyya na dhabsiisee jirti. Akkamitti? Harmee kiyya summiidhaan galaafattee obboleessa kiyya shiftootaan na jalaa galaafatte. Kuni waan baay'ee nama ajaa'ibu. Akkamitti kuni hundi ta'uu danda'e? Osoo hin qoratin wal barree fuudhe. Lakkaa isiin shiftaa warra nama saamuun hidhata walitti qabdi. Maal? Isiin tun harmee kiyyas obboleessa kiyyas galaafattee jirti. Kun dubbii cimaadha. Isiis fuunee deemnee warroota isii wajjin hojjetanis barbaannee irra geenna. Hayyee.
silkiin kun ka isiiti fuudhi deemi. Maal godha maal na fayyada? Fuudhi deemiiti ittiin hordofi waan jiru nullee nu beeksisi. Hayyee. Hello. Ooy ati maal narraa barbaadda? Ani birrii qofa fedha. Ishi meeqa sii kafalaa turan jarri? 100 naaf kafalamaa ture. Ani 900 si dabalee miliyoona sii godha waan asin jedhe bichaa goonaan. Maal akka hojjedhuufi kuni marti? Yaayaan gara keessan deemee waan jiruuf isa akka na ajjeessu barbaadeeti. Hayyee ammaaf qabdii kana nu galchiti kaan ammoo kaashii qabadhu kottu. Hayyee sun si yaachisin. Dammoo kophaa kee dhufuu baattee waan sadagaaf akka hin gaabbine. Hayyee adduma kiyya dhufa. Hayyee. Maal taate fiidesii? Wanti nu yaadne tokkichi hin taane nutti beekamee jira. Kurra koo keessan enkifiyyaa kiyya fudhee jira. Maaltu na galche? Yahyaa. Alana dabsisee mana koo soonsee.